Amati karana gayatin warana hikatte Paumbar Zuria Tawaya ya barbadamo if abilisa sigafada Lola egalte kana ittifufsisu barbad kasosoban qabn عملوا اللي اتداو نكون مسائل في تاجرة إنما كاكر لأن أكا ترامب في إيران نقول فديك مال إنما فديك نتيم آخر لونا هنداتو دبلوماسي بر أما دبلوماسي نلوم أنا بر غرقين ني ميليشيا ما تتقولتو يو كلوب واقع هدوتي أنده دانغا كنا كبا جنة جريتني غير رابو مالي نتدير ورانا أنسن إن بيتو غانا نمني لولي تقول أما كنا قول دكتور أماتي نمو قادي دمي تربة برا تيميري وقادي دمي تربة كان كيستي وراني دشكا في مسائلة كوني أوكونومي ودى بسيسة أشي أيه أما بومبر زوريا يالك الجيشو واني مرتو أبدي يسودا حبيبي thank you so much بومبر زوريا توايا يا أوبر بادا نجايا بربادا جيشوت يا أنا جاي بربادا نمني دلقا بر نجايا بربادا ما يساكن والسنسي دكتور كوي please عملا ورا ميديا كان كيفتو يولد تيك توك كان نمني نربي كنجرون أكا جاوين سياسة أفريقيا في إثيوبيا جدو غليسا بي عربا كان باها أفريقيا كان ركاك أبو تبيكا كم بكتون بكا بولوتيكا تيميت بكين إساك إنور سيساني واي ويانة تيميت كاثون واي بلتقنا تيميت واي أباو تيميت كوني لولا كياري فيك إمامي مانا مدام جدو تبانامي سياسة إمامي مانا مدام يرو أما كانت نمي نربي كنجر دوغا ربي ستيما والله إن اللي تشيرنو دندتي براك أبا إني أقوالو Woi, thank you Abdi. Baka, nunggu Isak dan deti politika ti baka obboleessu adabat utai gasti kekes. Eywa. Waslata. Amma ka dugerwan. Nagaya ega barbade marre kiyar anduguma sittima. Ina. Ani amale kiyar situ falla yo fi hubachisa male tokko nama duraan faarse deebi'ee abaaruu natti ulfaata. Arraba kiyya nama gochuun barbaadu haga na keessaa dhuftutti. Haga kokkee afaan na qabaniin haqqi sanitti hin dubbadhu. Nama kaleessa sanitti dubbatuu deeba. Viidiyoo harasi haarawatee ati isheen ol godhattu karaan duraa waan jedhe beeka waan ta'eef gizee ati na abaartuu aaminsi jalaa jedhe. Yeroo jalqabaatiif namni gastii kiyyara seenee namni an jalaa cadhise siif sheekaa roobeti natti dhaadatanii. Seenaa keessatti. Seenama keessa. Injiru ana namni na affaattatee namni an jalaa cadhise siif sheekaa roobeti. Akira sheekaa roobee deemee giddiin akka waraanatti seennu godhe malee jechuudha. Amma ati kaluu jirta. Obboleessa kiyya. Ila kiyyuu dhageeffadhu. Anas ta'eesi fakkaatonni akka kennaa keessattuu ijoolleen jiddugala biyyoota Arabaa jirru kun jechuudha. Qimama mana madaam ijoollee biyya Arabaa tagaalaaf re'eetiisitu tana mana madaamii kanaan ol kaanee gaafa kaani gizee xiqqoo wannoo jennee isaan ol nu daddarban jechuudha akka ilma ofiititti waan ofii olu taalle seenee kajarri ol nu daddarban nu taasisa ol nu daddarban kana waan humna kenna olu taalle seenee itti haqqifna beektan. Anillee qaba waan akkasii gizee baay'ee darasa ijoollee biyya Arabaati qofa miti bara. Tiisee biyya Arabaa maarree mana madaamii jennee arabsine sini galee miti. Kuni anis atis warri akka kennaa kumaatamni biraas. Siya lafeen wiirtuu duudaa kenna wallahi ijoollee biyya Arabaati. Amma dogoggorri tokko himaa inni anaafillee dabalatee gaafa miira keessa seenne oma feene jennee kaanee kun dhugaa lalammaati hiriyyaa kiyyaa isaan dhugaa yoo argatan dhugarratti ka dhugeen quufne maaliin quufuu jedhan. Tokko sitti hin dubbatu jedhan dhuguma sitti himaa kiyyuu. Innaa ijoolleen biyya Arabaa kanaan kaanee sheer go'anii
kompliik goonii gaaf nu rakkanne nu wajjin rakkatanii gaaf nu weelu nu waliin beelanii gaaf nu gaddi nu waliin gaddanii gaaf nu gammadu nu waliin gammadanii xiqqoo gaafa jinni nutti ka'e hoolaa biyya arabaa jenne waan fedhanii arsinee kaane ana waasa lafarraatiin hin jenne jenne kuni anaaf sirraayyuu eegalee feemasa biraatillee wanni kun sirraa'uu qaba maaliif yoo rakkannes yoo gammannellee jara wajjin gaddina jara waliin gammanna waan ta'eef gaafa gammachuu hawaasni lafaa sun si waliin gammada nama gadda gaafa geemii taphata akka East Afrikaatti tokkoffaa akka Afrikaatti sadaffaa baye birrii baay'ee shaqqale san bara hawaasni lafaa hoolaa naa fideen dhufne kiyyu sangaa naa fideen dhufne marqatee natti hin dhufne bara adeellam inde warruma miidiyaa irratti gaaf quufee arrabsu kanatu kun taaptaap godhee kun laayik godhee kun sheer godhee kun leenca kennee kun ababaa kennee mataa kiyya onna qabee jechuudha si galeemi atillee dheengadda gaafa sargii godhattu baalerraa arsirraa harargerraa shawarraa kutaa hundarraa fardaa fi gaangee fe'atanii sitti hin dhufne warruma onlaayinii kanatti beeksifnee asumarratti himnee warrummaan miidiyaa fayyadamu guyyaa kee bareeche you know wanni kun sirraa'uu qaba warra lafaatiin waliin lolle warra lafaa wajji gaddaan turre warra lafaa wajji gammadaan turre ummata kiyya obboleewwan kiyya akkuma shayxaanni na doggorseen shayxaanni akkuma hiikameen ka Dubaay warra Dubaay guutuun hiikkatee mana kiyya seene na doggorsee dhiifama warri qalbii natti cabdanii yoo jetteen nama addaan qooduu dhiiftee warra lafaa warra samii jechuu dhiiftee dhiifama yoo jetteen wallahi yoo namni tokko sanirra taree dhiifamni kiyyaar nu gaafaten taane jedhe si galee ani diqala na amane akka an siin jedhe kanatti qalbiin garaan dhiifama qulqulluu dhiifama na argaa hin qabne osoo hin taane dhiifama obbolummaa dhiifama isa dhugaa jedhiini ummanni sirriitti hin ta'u. Ayyee taate garaan dabarsi kaa guddatu akka waraabuuf itti tolutti illee ummante waa waraabu isa warri dhara waraabu kinu amma waan keerii waraabbadha. Assalaamu alaikum akka haarayaatitti thank you doctor hundi keessanuu jechuudha warri osoo hin beekin illee beeytan illee karama hundaanuu akkuma reef doctor jedhe ka lafarrallee ka waaqarrallee dhiifama gaafadhee jira deddeebisne mana murtii federaalatu asi jennee as dhufne guys kana waan taateef jennaan hundi keessanuu garamaan dhiifame inumaatu warra na arrabsitan dhiifama anatu isin tuqee akka isin na arrabsitan godhe waan taateef jennaan hundi keessanuu dhiifama warri na arrabsitanillee warri na arrabsinillee ka qalbii keessatti natti aartanillee ka gurbattiin tun quufte jettanillee hundi keessanuu dhiifama guddaa isiniin jedhaa Oromootiyya. Maqallee dhaybilee arrabsitu shamarran arsii jette waan ta'eef shamarran arsii keessattuu shamarran arsii hundi keessanuu dhiifama. Baay'ee tokko dhiifama hundi keessanuu dhiifama guddaa baay'ee isin jaaladhaa baay'ee isin gaa kaleessallee himee ture har'a mee namni kun 8,000 guutee jira asitti akka das jedhuuf by the way kennaa adda qaali doolaara 1,000 nama baay'eetu bitee nuuf erge Ameerikaarraa biyyoota garaagaraatirraa inni dhaga'ama sagaleen kiyya doktor biyyoota garaagaraatirraa mallaqa miliyoona lakkaa'amu baay'eetu naa dhufe jechuudha gaafsan kun hundi isaa irra guddaan shamarran arsiiti waan jawaarii fi namoota muraasa warra dhiiratirraa kaafe malee hundi isaa shamarran arsiiti warri rikoordii cabse jecha so kana waan taateef jennaan hundi keessanuu dhiifama guddaa na of kolchaa indogongore boruu kaafnee ajandaan kenna warri gara Dubaay dhufuu barbaadan warri as keessa cancellation fi ID qabdan akkuma duritti lafarratti gaddachaane idilee kenna dalaganna TikTok irra dhufnu jecha kino TikTok dhufne rabbashne gui torban mala hansafara TikTok dhufu kino dhufe akkatti miidiyaa keessa miidiyaa itti fayyadamu wallaale garuu TikTok bicha miidiyaa keessa wal baratu dinne yoo dhufe torban takka ga'e rabsha ka'a gaaf gaani kino akkatti harka miicirame dhiifama gaafachuuf dirqama waan taateef jennaan barkama dhugaati mee yoo yaadattee jiraatte doktor an TikTok wallaaluu kiyyarraa
ani TikTokii wallaaluu kiyyarra barakaan yooni maanyaa faatu dhufe paaspoortiin harkaa fuudhamuu qaba jettee jarattiin natti gatteette yoo yaadatte atiif maakin hin beeytan sirritti enna yoo mootu habashaadhaan wal dagannee garana gara galle mootu kinoo oromoo wajji walitti gadiyaan gara marattuu irra kadhe gaayis enna irra guddaa akka isin naa hubatu qabdan ka fedhu haala itti fayyadamuu TikTokii kana baay'ee walaale waan taateef jennaan hundi keessanuu dhiifama Doktor dubbiin teeti amma labsiin irra baas yalla. Okay. Ujoolleen keenya warri akka gandaatitti qabee kiyaarnu arrabsee isiniin jedhe hundi keessan jechuudha. An dhuguma rabbititti an akka namni miidhamullee hin barbaadu kiyaar illee miskiinuma. Miskiina miirumaanii waa jedha isuma dhugaa rabbii isinitti hima jechuudha. Hundi keessanuyyuu jechuudha. Kiyaar yoo shamarran ofii arsii arrabsellee haadha isaa arrabse obboleettii isaa arrabse ayguddoo isaa arrabse ayyadayaa isaa arrabse adaadaa isaa arrabse mucaan kun haadha abbaan arsii isinii galee miti ijoollee safaraati safarummaa fi miti asumara wal beeyne malee mana waliin beeynu isinii galee miti garuu mootu namni yeroo tokko bakka gide girgirin kun itti baay'atu maal itti maqaan baay'atu akkuma ta'e ka walitti immoo isin fide isin arrabsuuf sababa kan ta'e isin galee miti akka inni isin arrabsuuf ka sababa ta'e ana dubbiin anarraa kaate isin galee miti arraba kaleessa shamarran arsii mooyaan qabdu isiniin jedheefi waan hunda inni isiniin jedhe viidiyoo hanganama kana dhaga'ee dhiifama godhaafi sababa kiyyatti isin arrafamuu keessaniif garaan haadhaa namaa dhiisa haati yoo nama abaarte yucciti yoo jette garaan haadhaa laafadha irraa namaa jiigdi abbatu irraa namaan jiine malee irraa jigaa fi haadhummaa dhugaasan agarsiisa dhiifama godhaa fi yoo isin dhiifama isaa gootan rabbillee badii keessan isinii dhiisa jechuudha dhiifamuma dhugaasan godhaa fi haa jiraatu namuyyuu haa jiraatu anama fakkeenya na arrabse waa takkaa hin jennan ana kuma tokko nama dalagaati haa isalle waan rizqeef keessaa buutate mucalleen deemee ilmoo ofiiti ijaartee ofii guddafatee waliin fide malee wallaa birrii takka naan kennin ka birrii takka dallaalaayyuu waa takka itti nama fide waa takka naan kennin ka mucalleen geessin sababa ofii geessuu dadhabeen anas arrabset abdillee wallolanii isinillee arrabse kiyaar xifaatanyaa no baraasuu xifaatnu badii ofiitirraa ka'eetiniin ka'ee asni arrabse abdillee arrabse ijaartii hojiin rakkise isinillee isin arrabse isin immoo irraa guddadha dhiisa fi amma anuyyuu silaa itti duula silaa anaayyuu ka falmuu ni qabu yeroo nama kana dhima dhiiftaaf rabbii jecha dhiiftaaf waan ta'eef hundi keessanuyyuu wallahi balaanarraan ka'e osoo gaafa ittiin dhufuu jechuudha balaa ankaasan kiyaar dhufee isin arrabse maqaa kiyyaan arrafamuu keessaniif dhuguma rabbiititti dhiifama guddaa isinillee dhiisa fi rabbi badii teessan dhiifama godhaa fi irra taraa fi isinin jechuu barbaada kanarratti kunoo isaaqiin akka obsitaniif abdii qabaa ulfaadha galatooma hundi keessanuu warri haftan dubbadha warri gasira jirtan isaaq dubbadhu Assalamu alaikum hundumtu keessanuyyuu Doktoratillee iddoo tokko galatoome balaan kun tokkoffaa irratti kaka'e anillee keessa jira kiyaari wajjin jalatti uumamaa jira anillee akka tokko dhiifamni isaa sun nun geenne jettanii kaleessa anuyyuu wanti sun taame wayti jedhe biran turre silkii ani wayti san weegaan deebi'e boodatti kiyaaruu gastirra hin jiru wanni sun mana kiyyatti taame miira keessa galeettiniin kiyaarillee waan san dubba jee dalee dhiifama gaafate arrallee immoo ijoolleen keenya dhiifamni sun nuun taane irra haa deebi'eetiin nu gaafatu jettanii kunoo mana murtii guddicha geessine siigale akka oromootitti mana murtii guddaa qaallitti kanaafuyyuu hundumti keessanuyyuu garamarraa dhiifama godhaa fi anallee yoo natti aartanii ka jiraattan taate dhiifama wanni dogongorri yeroo tokko miidiyaa kanarratti afaan namaa kanarraa wanni bahu karaa hin taane irratti illee fassaramuu danda'a beekallee godhuu danda'a miirallee keessa galee godhuu danda'a ufuma arrabsee yoo isin arrabsellee waan ta'eef
Kanaafuu hundi keessanuu itti naarinaati dhiifamachuu barbaada. Doktoraa fi Kiyaaroo yoo walitti isin araarsine waliin lolle sila isin. Isan naallole malee ani lolleedhani baqataadha humna qabu. Haa caffaru dhisee akka gaaf xiqqoo ol guddatuuti. Gaafni xiqqoo furrate likkii galcha rakkoon qabu. Kiyaar akka nan beeyne an kalee argee bara. Anaayyuu na ajaa'ibe amma inni ka'u ijoollee na bira achi taree uummata arrabsuumi. Anaan arrabsuun isaa akka Kiyaar xiqqoo mallee na beeyne ani kaleessa arge bara saniif dhiise. Garaana nyaatee dhiise wallaahi. Kiyaariin an garaana nyaatee dhiise. Natti ulfaates namallee waan an jedhaaf isallee deebii walii deebisuu hin danda'uufi miti. An rabbuma kiyyaaf jecha dhiise wallaahi Kiyaariin rabbuma kiyyaa jecha si dhiise Kiyaar kan akkasitti hubadhoon. Saahibummallee siin dhiifne sillee sodaadhee siin dhiifne. Girrisallee sodaadhee dhiifne rabbuma kiyyaa jecha si dhiise Kiyaar gara kiyya. Sitti sin aarree sittillee aaruun deemu si dhiisellee amma achi ittiin deebiin sanuu gara kiyya kanaan hin dhufin. Baxaam rakkoonoo. Rabbi si yaadisu. Watigette dubbiin sometimes yaadaan guddachuun baay'ee importantiidha. Hadha wannan baradhe wanni guddaan asliin gitee dhufa. Oi, Dr. Deebii mee bakka keetitti guys push na godha malee push na godha. Maal taate? Ummanni qalbiin beeku sila kuma kudhan na galcha amma tana dafa. Kenoo erga gaddaati TikTok gubbaa jirra ummanni maal ta'e sila fayyaan qabu. Waraabee saree farda qabu dhabnaan sila fardi fayyaan qabu. Sila fardi fayyaan qabu. Ummanni fayyaan qabu sila doktor mana keetitti miti. Push na godha guys push na godha kuma kudhan na galcha. Akkan. Zamad kuntu baqqalaattu maal jedhe beektaa isaa qo'atti deebita. Yoo abaaboo na kennitan. Yoo abaaboo naa kennitan fuulli kiyya hin diimataa. Yoo libba qirxii naa kennitan garaan kiyya dassedha. Yoo mani gaanii natti gootan mataan kiyya fakkaata jedheen. Yoo mootu leenca darbitan of wallaalaa suuta feentiin akkalaan. Push guys mani gaanii ka kennitellee thank you. Amma baratu jedhama TikTok. Bukeer waa jedhuu barbaada please. Obbo Aslii kana gonfachuu barbaada. Namni yaadanoo guddate akka Aslii kana. An akkanatti hin eegne Aslii dubbii akkanatti easy gootee guyyaa guutuu namni TikTokii kanarra jiru ana dabalati usmee dabaladhu abdii yaallee jirraa qomna kennaa yaaluudhaaf akka mana murtii aanaatti akka godinaatitti. Ka federaalaa ati dhuftee wanna kan hanga takka laaffistee iddoo galatoomii yaada guddaa qabattee dhuftee akkaataan itti wanna ibsaa turte nama miidiyaa kanarra jiruyyuu akkaataan itti kabaja itti gootee itti dubbattee itti haasoftee dubbii kana solve goote wallahi appreciate. Si ashqaabbataan jiru hiiriin dhageeffachaa ture dhugumaan akkaataan itti dubbii kana hiikuudhaaf nama akka hangeetii bulchiinsa bilchaate qabaachuun baay'ee importantiidha. Hawaasni hin diigama yookaan namni wal fixa beekta. Nama keenyallee nama waa balleessu akkan itti balleessi seeraan akkanatti itti himtee ka itti aarellee tasgabbeessitee akkana waan kana solve gochuu hangeetiif nama guddaadha galatoomi hojii gaarii hojjettee baga immoo akkanatti guddattee siyyuu nama guddaa kanaa qabaanne yaadaan guddachuu kan kennatti hedduutti tolee jira waan guddaa hojjettee aariin kan keetitti kan kee galliqimsitee kee aariin illee kafar gootee uummata kanallee aarii irraa barreessitee yaada bareedaa fiddee hedduu galatoomi kanuma jechuu barbaada waan hundaa waati dubbattee jirta waan haasawu tokko illee hin jiru. Thank you. Marcos Jarangit. Doktor nagaan sini pada unda keessanii fi akkam jirtu? Nagaa fayya. Warra asirra jiru hundi keessanii foo godhan kuma torbaa kun. Galatoomaa dhugaa jechuun miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee dandaannuma ka'a. Ajandaan ka'urra immoo namni gaafa dhugaa dubbachuuf namni gaafa aaru waan dubbate illee hin beeku. So erga dubbate immoo dhiifama gaafachuun beekumsa guddaadha. Ammallee kanan jedhu akka namni quufu kan akka kootti osoo danda'ame yoo hojjeteera ta'e bayeessa yoo hin hojjenne ta'e garuu fakkeenyaa fi miidiyaa kanarra baay'ee olii gad deemaa jira waan ta'eef akkuma namni itti toluu fi viidiyoo gabaabaallee osoo hojjete dhiifamallee gaafadheera namoota nagarree fi jechuun namni hundumaa argeera garuu namni hundumtuu as hin jiru namooti mufatan ta'uu danda'a. Akka wal ga'uuf xiqqoo osoo viidiyoo gabaabdullee hojjetteetti dabaltee bayeessa saba ofii arrabsuun saba wajjin jiraatu malee saba ofii arrabsanii namni nama baay'eedha waan ta'eef garuu immoo hojii baay'ee boonsaa hojjettanii kuni beekumsaan dhugaa rabbi baay'ee nutti tole. Hojii akkasii itti fufnee hojjennu tokkummaan baay'ee murteessaadha waan ta'eef ulfa
Dunjira keessumaati doktor. Yaadi koo kanumaa ulfaadha. Galatooma ye. Warri shamarranillee ergadha warri kaleessa qabsoo fa'aa keessa turtan. Dhiifama garamaan isin gaafanne inillee dhiifama jedhee hundi kenna dhiifama isin hin jedheera. Warri dhiira hunda bakka kee arbee dhiifama isin gaafate baay'ee. Isin dubartiin haadha kenna, obboleetti kenna, jaalallee kenna, haadha manaa kenna, ilmoo kenna. Isin galee miti. So ergadha. Doktor, asuma waan tokko waan jechuu barbaadu yoo ajjala ka jiraatu taate ajajaan waraanaa hoogganaan dubartoota guddichi haati siinqee haadha faateeti. Isii fidi waan namni waraana guddaa bobbaasee hanga ammaatitti lolchiisaa jirullee si waan ta'eef hooggantuun haa dhuftu. Itti dawwali ka laayibirri jiraatuun oolta I think. Laayibirri jirti guys hin beekon. Laayibii wal qabsiisaa jirtu dolarra jirtu. Waraana gabboobaafteetu dalagaa ofii kan dhuunfatti deebite. Uf kabachiisaa jetteeni barabba waraanni halkan guutuu uffata aadaa kanaan dhufe waan inni nu godhaa bule halkan eebbisaa dubbadhu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Drive godhaa jira wayi sagaleen sin jeeqa. Omara kon qabu agumuta akka yaada kenna. Hayyee galatooma ka warri dubbii fixan jaarsonni jalqaba ati galatoomii akkasuma warri si gargaarellee akka achirraa fi dhiifama kaa irra taqabbalama jenna uummata kennaanii nama eega dhiifama jedhee wanni godhan hin jirtu akka sirnaatti silaa osoo lafa jiraate hin qalallee marallee amma maraa godhee irraa galaa jennaani achirraa fi kiyaarii wanta jechuun ni barbaadu walillee hin beeknu. Wanti dubbiin teetuun xiqqoo ulfaattuu fi xiqqoo sabni ija wayiitiin silaala. Aktiivistiidhaa asirra jirta. Nama hedduu si beeka. Atillee yeroo baay'ee nama gurguddaa hedduu maqaa dhaattee dubbatta. Sanii fi dubbiin kee ho'ite. Amma achiif ka tare of eegi. Wanta akkanaa kanatti hin deebiini. Yeroo waa jettu akka nama guddaatti akka nama sabni ija irra kaa'etti xiinxallii waa jedhi. Tatanaati uummanni sii dhiisa. Ta fuula duraa tana amanaa si bira kaa'annaan jedha. Kaganumatti sinirraa gabaabsa doktor nama baay'ee jedha.